Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu isheetiin iccitii keenya kan dhokfannee nu godhee jedhan Ministeera Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed. Bulchaan Itoophiyaa gaaffii ulaa galaanaa cimsanii itti fufaniiru. Ulaa malee guddinni hin jiru, dhiibbaan isaa immoo lammiilee Itoophiyaa tokkoon biraa gahaa jechuun dubbataniiru. Biyyoota ulaafis ergaa dhaamaniiru. Gurra keessan guddifadhaa rakkoo keenya dhagaa jechuun dubbatan. Ministeera Muummee Abiy gaaffii fi deebii addatti miidiyaa biyyaalessaa EBC waliin taasisanii fi kutaa lamaan tamsa irratti ulaa dhabuun Itoophiyaan industiriidhaan dorgomaa akka hin taane hanqina uumuu dubbatan. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa lammiilees ta'ee dhaabbilee badhaadhinaa fi nageenya naannichaa ni ilaallata jedhan mara waan xiyyeeffannoo guddaa kennuufii qabanidha jechuunis dubbataniiru. ኢትዮጵያ ዜጎቿን በበቂ መግባ ራሷን ችላ Itoophiyaan lammiilee ishee soortee of dandeessee addunyaa irratti dorgomtee biyya caalte ta'uuf wantoota ijoo nu danqan keessaa inni guddaan buufata doonii dhabuudha. Biyyi hamma Itoophiyaa galaanarraa fagaachuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuut jennee dhimma ulaa galaanaa kana dura yeroo dubbannu dhiibbaa inni qabu namni hunduu amma waan hubataa jiru natti fakkaata. Ulaa galaanaa dhabuun iccitii dhabuudha. Nuti aadaa qabna. Aadaan keenya osoo beelofnees dheebonnees yeroo gaddaas yeroo gammachuus akkaataa iccitii keenya dhokfannu qabna. Ulaa galaanaa yoo hin qabdu ta'e nama biyya iccitii hin qabne taata. Saatalaayitiinis saayiberiinis karaa biyyoota biraa yoo darbu dijitaalli daataan iccitiin hin qabamu. Iccitiin hin jiru jechuudha. Iccitii dijitaalaa dhabsiisa. Wantoota alaa galchitu namni hunduu beekuu hin qabu. Akkuma mana tokko keessa waan bittu waan gurgurtu ollaan beekuu hin qabnetti jechuudha. Waan alatti gurgurtu iccitiin akka hin gurgurre godha. Dorgommiin ji'oopolitiksii waan beekamuuf sochii kee kamuu namni kan beeku yoo ta'e gabaabumatti gufatu waan danda'uuf. እንቅስቃሴን ሰው የሚያውቅ ከሆነ በአጭሩ ሊጨነግፍ ስለሚችል ጉዞ Ministeerri Muummee Abiy Ahmed gaaffii fi deebii isaaniin wanti cimsanii kaasan Itoophiyaan ulaa dhabuu isheetiin industiriin biyyattii akka miidhamaa jirudha. Biyyoota ollaa waliinis wal bira qabanii kaasaniiru. Fakkeenyaaf Keeniyaan ulaa galaanaa qabdi. ከኛ ጎረቤቶች አንጻር ከ50 እስከ 100 Biyyoota ulaa galaanaa qaban waliin yeroo wal bira qabamu ollaadhuma keenya yoo ilaalle baasiin loojistikiif baasnu persentii 50 haga 100 dabala. Oomishni tokko chaayinaatii galee naayiroobiitti gatiin inni itti gurguramu kan nu bira gurguramuun yoo wal bira qabamu kan keenya daballii gatii persentii 30 qaba. Ulaa galaanaa dhabuun buufata doonii dhabuun hanqinni loojistikii badhaadhina Itoophiyaa akka hin mirkanoofne gufuu guddaa ta'ee itti fufuudha. Bara keenyas bara nu booda jirus dhimma kanarratti lammiilee dubbiin hin galleef yoon argu baay'ee na dhiba. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma biyya yookiin mootummaa qofa osoo hin taane lammii tokko irratti guyyaa guyyaan dhimma quunnamuudha yookiin dhimma dhiibbaa qabuudha. Uffanni kun biyya tokkotti oomishamee gatii geejjibaa gadi aanaan imalee birrii 50 yoo gurgurame nuyi ulaa waan dhabneef gatiin isaa birrii 70 nutti ta'a. Dhugaatii lallaafaa, qoricha waan hundarratti waan kana agarta. Lammii tokko irratti dhiibbaa qaba. ሁሉም ነገር ታየዋለህ። እያንዳንዱ ዜጋን ኢምፓክት ያደርጋል። Gaaffii fi deebii addatti Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed miidiyaa biyyaalessaa waliin taasisaniin wanti ijoo kaasan kanadha. Itoophiyaan yoo ulaa galaanaa dhabde naannoleen gaanfa Afrikaa jiran yookiin immoo biyyoonni ulaa Itoophiyaa jiran nagaan argatan jechuun dubbatani. Maal jechuu isaaniiti? ኢትዮጵያን የሚያክል በዓለም 10ኛ ፖፑሌሽን የያዘ Biyya Itoophiyaa uummata addunyaan sadarkaa 10ffaarra jiru biyya dur rakkoo ulaa galaanaa hin qabne karaa salphaan seera daldalaan mariidhaan ulaa argachuun osoo danda'amu fiixee Mitswaa haga fiixee Moqodishootti kiiloomeetira 5,000 bakka qabeenyi baay'ee jirutti hamminaan dubbachuu dhabuudhaan qajeelfama kennanii fudhachuu jedhu amanuu dhabuun waliin jiraachuuf qophii ta'uu dhabuun qofa Itoophiyaa ulaa galaanaa malee hambisuun bara kamiyyuu nama hin baasu. Nu qofaaf miti safara yookiin ollaa keenyaafis hin baasu. Dubbatanii mari'atanii hundaaf akka tolutti yoo furuun dhabame akkasumaan yoo itti fufee akkuma agarru sana. Maaliif ulaa Hormuz bansiisuun ajandaa addunyaa kan ta'e. Galaanni diimaa yoo cufame bansiisuun nu caalaa eenyuuf ajandaa ta'a. ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች አታድግም ብቻ ሳይሆን ሰፈሩ አይለወጥም፣ ሰፈሩ ሰላም አያገኝም፣ የዓለም ንግድም ይስተጓጎላል። Itoophiyaan ulaa galaanaa yoo argachuu dhabde hin guddattu qofa osoo hin taane naannichi hin jijjiiramu. Safarichi nagaa hin argatu. Daldalli addunyaas ni danqama. Daldalli addunyaa biyyoota akka Itoophiyaa dhiibbaa qabaniin bakkeewwan to'atamuu qaban biyyoonni gurguddoo akka Itoophiyaa humna qaban dhimmicharraa yoo fagaatan biyyoonni xixiqqoo ulaawwan sana eeguu waan hin dandeenyeef isaaniifis biyyoota addunyaa biroofis balaa fida. Sababa kanaanis gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa dhimma irratti falmuu hin qabne hamma danda'ame karaa nagaa mariin deebi'uu kan qabu garuu dhimma dirqama ta'uu qabudha.
Itoophiyaan galaanarraa fagaattee hafti jedhee namni dhihoos fagoos yaadu yoo jiraate gowwaadha. የዋህ ነው።